biyya keenya jaallannu nama wajjin qooddan feenu ammoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Osoo alagaan biyya keenya irratti nu bulchuuf lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaadatu nuti ammoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqisu hin jiru. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu sii beeka karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsisu jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Wiirtuu. Qophii faana gootaa keenya irraa qabannee dhiyaanneerra. Qophii kanaan kan isin faana turu ani Odaa Abtaamuuti. Hanga xumuraatti ammoo nu faana turaan afeerraa keenya. Kennaa addaa Oromoo kan uumaan Oromoof kenne qaroo namaa dhaabbitoleessa argaaf tolu kan alaaf keessaan walqixa miidhagu. Arjaa fi goota ija barbadaa kan yoo dubbatu haasaan isaa akka rasaasaatti qaama namaa keessa fiigu. Nama gootummaan isaa gamtaa diinaa baqsu qaroo sabaati. Goota sagalee onnattummaan beekamu ejjennoo fi kutannoon isaa namaaf fakkeenya gaarii kan ture. Keessaayyuu jechootii fi sagaleen isaa waltajjiiwwan waraana bilisummaa Oromoo irratti haasaan inni taasisaa ture arrallee jiraatola. Keessa namaatii dhikkifatu, miira namaatti bubu'u, xiiqii fi seexaa nama keessatti kan uumanidha. Argatutee waliin tarkaanfachuudhaaf haala politikaa haaraa uumamee waliin yeroo ammaa tarkaanfataa jira. Itti fufnee waliin deemus qophiidha jechuudha. Kana jechuun garuu yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirga fi kan kabajsiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Dandeettiin isaa achi fagoo kan ta'e hubataa namaati. Nama garbummaa Oromoo balaaleffatuu fi bilisummaa sabaaf utuu of hin qusatiin mootummaa garboonfataa kuffisuuf qabsoo jabaa gochaa turedha. Qabsoo hadhooftuu inni godhee fi jaallan isaa birootiin Oromoon boquu kan ol qabate ta'uun dhugaa aalamuu hin dandeenyedha. Nama barnoota isaan adda duree turee fi iddoo guddaaf eegamu ture. Haa ta'u malee barnoota isaarra jaalala saba isaa Oromoo caalchifatee barnoota isaa adda kutee dirree qabsoo seenee falma bilisummaa Oromoo godhe. Akkuma nama kamii maatii horatee ilmaaf intala godhatee gammadee jiraachuu utuu danda'u ofitti hir'isee saba Oromoof ofii isaa marartee tokko malee dabarsee kan kenne nama haqaati. Goota masliifummaa hin beekne qabsaa dhugaa. Ilma sabaa goota jabaa gita hin qabne kan uumaan waan hundaan isa tolche. Bara 1955 godina Arsii Ona Zuwaayii Dugdaa bakka Haraaxaa jedhamutti dhalate. Maqaan isaa Qaasim Aji Usmaan Roobaa jedhama. Goonni kun maqaa Nadhii Gammadaa jedhamuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa nama qabudha. Osoo barumsa ammayyaa hin eegalin dura bara 1963 hanga bara 1967tti barnoota quraanaa qara'e. Sana booda bara 1968tti mana barumsaa Haraaxaa Mishinii jedhamutti barnoota ammayyaa eegale. Nadhii Gammadaa barattoota dandeettii addaa qabanii fi adda duree warra jedhaman keessatti ramadama. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa waliigalaa Asallaatti bara 1977 xumuruun bara 1978tti yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota faarmaasii seene. Nadhii Gammadaa barnoota isaa yuunivarsiitii waggaa tokko caalaa itti fufuu hin dandeenye. Saba isaa roorroo alagaa jalaa bilisoomsuuf waamicha qabsoo yeroon gaafatutti makamuun barnoota isaa addaan kutee mooraa yuunivarsiitii Finfinnee gadhiisee ba'e. Erga mooraa yuunivarsiitii Finfinnee gadhiisee kallattiin qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qaamaaf qalbiin qooda fudhachuuf adda bilisummaa Oromootti makame. Nadhii Gammadaa ijoollummaa isaarraa eegalee nama roorroo kamiifuu hin jilbeenfannee fi mataa gad hin qabannedha. Jiruu dhuunfaa tolfachuuf kan gugguufee hin bulle. Hacuuccaa siyaasaa kamuu fudhachuuf nama hin qophoofne ture. Bara 1970 gara jalqabaa hoggaa qabsoon farra abbaa lafummaa fi sirna fiwudaalaa geggeeffamaa ture keessatti hiriyoota isaa waliin ta'uun dhaadannoo lafti qonnaan bulaaf jedhu kaasuun kanneen dura bu'ummaan cunqursaa mormaa turan keessaa isa tokko ture.
warraaqsa barattootaan sirni Haayile Sillaasee erga kufee booda qabsoo fi warraaqsa sana butuchuun sirna Dargii karaa qaxxaamuraa aangoo qabate warra jalqabarraa kaasanii morman keessaa Nadhiin nama tokko. Turtii isaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti maadhee dhoksaa jalatti ijaaramuun dirqama uummata kakaasuu fi ijaaruu raawwataa ture. Nadhiin dargaggoota dandeettii nama ijaaruu fi kakaasuu akkasumas barsiisuu qaban keessaa nama tokko. Dirqamatti kenname of kenniinsa guddaan waan hojjetaa tureef yeroo inni ordoffii tika Dargii jala galu ni heddummata. Booda keessa haalli mootummaa Dargii magaalaa keessatti taasisu ammaachaa waan dhufeef bara 1978tti jaallan qabsoo isaa garee Sanbatoo Luboo waliin godina Bahaa Oromiyaatti gobla hidhannoo dirree qabsootti makaman. Kanaaf nuti gara keenyaan addi bilisummaa Oromoo dhaamsi gabaabaan deddeebifne amma uummata keenya guyyaa har'aa dabarsuu fi barbaannu Oromoon gaafa ijaaramee humna tokko ta'ee duulaa turee fi ifirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akka hin turin nuun jiruu ni yaadannaa jechuudha. Nadhii Gammadaa leenjii waraanaa fi siyaasaa erga xumuree booda dirqama garaa garaatti bobba'uun qabsoo keessatti hirmaachuu itti fufe. Haaluma kanaan bara 1980 hanga bara 1982tti itti gaafatamaa siyaasaa fi barreessaa koree zoonii kibba bahaa ta'uun naannoo Arbaa Guuguutti bobba'aa qabsoorra ture. Yeroo kanattis akka jaallan qabsoo isaa kanneen akka Jaal Araarsoo Biqilaa fi Jaal Ifaa Urgeessaa ragaa ba'anitti barruu tokko qopheessee barnoonni siyaasaa sirnaan akka irraa baratamuuf gumaache. Maqaan barruu isaas Dammaqsaa jedhamuun beekama. Nadhii Gammadaa maqaa kitaabaa kana yaadannoo Jaal Badhoo Dachaasaa kan maqaan qabsoo isaa Dammaqsaa dhaabaatiif oolche. Badhoo Dachaasaa qondaala beekamaa adda bilisummaa Oromoo kan guyyaa tokko Jaal Baaroo Tumsaa waliin wareegamedha. Kitaaba Dammaqsaa jedhu walga'ii hooggantootaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba ba'aa Araddaa Siree Beeggoo bakka addaa Murii jedhamutti bara 1982 ta'ame irratti dhiyaatee fudhatama guddaa argate. Kanumaanis kitaabni kun waraana bilisummaa Oromoo Bahaa Oromiyaa guutuu keessatti dabballootaan irraa barsiifama ture. Jaal Nadhii Gammadaa bara 1983 gara dhumaatti godina Bahaa Oromiyaa naannoo Daaroo Labuu Billiqa bakka laga Fakkaansootti walga'ii humna waraana bilisummaa Oromoo bobbaa Arbaa Guuguu fi dubbee waliigalaatiif godhamee tureef kan bobbaan waraana bilisummaa Oromoo baalee ture keessaa bakka bu'oonni keessatti argaman irratti seminaara barnoota siyaasaa guddaa kennuun ijaarsa dandeettii waraana bilisummaa Oromoof gumaacha guddaa taasise. Hojiiwwan Jaal Nadhii Gammadaa qabataman mul'isan hedduudha. Bara 1985 keessa jila waraana bilisummaa Oromoo dursuun dirree qabsoo irraa gara biyya Somaalee deeme. Akka biyya Somaalee seeneenis hojii dhaabaa daddaaqamaa ture roga qabsiise. Bara 1988 jila qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo dhiya Oromiyaa Ona Beegii bakka laga Naachaa jedhamutti godhame irratti waltajjii adda bilisummaa Oromoo hooggane. Bara 1989 kora adda bilisummaa Oromoo lammaffaa godina Bahaa Oromiyaa laga Gobbeelleetti ta'ame humna dirree dhiyaa fi Bahaa walitti kurfeesse. Kora kanarratti hoogganni dirree dhiyaa biyya alaa akka bakka tokkotti walitti dhufaniif shoora guddaa taphateera. Wareegama hooggantoota adda bilisummaa Oromoo olaanoo godina Bahaa booda hojii siyaasaa fuula sanaa tartiiba qabsiisuun qoodi inni ba'ate tilmaama kan hin qabnedha. Naamusa, dandeettii fi gootummaa qabuun waraana bilisummaa Oromoo fi hooggantoota dhaabaa biratti jaalalaa fi dhageettii guddaa horate. Kennaa addaa akkaataa uummata itti dubbisanii fi kakaasan qabuun hawaasaa fi dhaaba walitti dhiyeessuu, firoomsuu fi qabsoo irraa qooda fudhachiisuu keessatti gahee guddaa taphate. Kennaa walaloo qabuun amilee waraana bilisummaa Oromoo kakaasuu keessatti baay'ee ifaajeera.
bara 1991 akka addi bilisummaa Oromoon biyya seenin mooraa barnoota siyaasaa guddaa Baha Oromiyaa naannoo Dadaritti banuun dabballoota kumaan lakkaaman leenjisuun bobbaasaa ture. Sana booda baruma sana keessa gara Finfinnee deemuun hojii siyaasaa irratti qooda fudhataa tureera. Bara 1992 keessa yeroo addi bilisummaa Oromoon chaartera keessaa ba'uu dirqama isaa ba'achuuf gama dirree Baha Oromiyaa deemuun waraana bilisummaa Oromootti makame. Nadhiin bara 1993 walgahii adda bilisummaa Oromoo irratti hirmaachuuf waardiyoota isaa 6 wajjin godina Arsii aanaa Asakoo bakka addaa Bookee 27 jedhamu osoo deemuu karaa irratti butamee achi buuteen isaa dhabame. Nadhiin goota sammuu qaroo Nadhii Gammadaa takka manneen hidhaa Tigraay keessatti dararamaa turuu yeroo dubbatan kaan ammoo asuma Finfinnee fi Bishooftuu mana lafa jalaa keessatti qofaa hidhamaa akka ture dubbatu. Haa ta'uutii garuu hanga ammaatti Nadhiin as jira yookaan ture kan jedhu ragaa qabatamaan hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo hiriyoonnii fi maatiin isaa waggaa dheeraaf faana isaarra bu'anii isa barbaadaa turanis hanga ammaatti hin milkoofne. Walumaa galatti Nadhiin seenaa Oromoo keessatti nama seenaan isaa bara baraan yaadatamu eessa akka jiru du'eef lubbuun jiraan isaa kan hin beekamne nama seenaa guddaa qabudha. Nadhii Gammadaa as buuteen dhabame. Barbaacha isaaf maatiif hawaasni Oromoo mootummaa deddeebisee gaafateera. Haa ta'u malee hanga har'aatti wanti jedhame tokko hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo fi hiriyoonni Nadhii Gammadaa waa'ee namoota butamanii achi buuteen isaanii dhabamee hafee kan qoratuu fi uummataaf ifa godhu koomishiniin walabaa tokko akka dhaabbatu watwaataa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee sababa adda addaan koomishiniin kun osoo hin hundeeffamin hafee jira. Akkuma dubbii isaa Nadhiin goota murannoo fi kutannoo dhugaa qabudha. Dhaloonni jechoota isaa kanaan isa yaadata. Biyya keenya jaallannu nama wajjin qooddannu feenu ammoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Osoo alagaan biyya keenya irratti nu bulchuuf lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaadatu nuti ammoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqisu hin jiru. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu sii beeka karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsisu jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti. Seenaa Baabilee fi akaakilee keenyaa kan naannoleetti dhumanii sana jiraachisuun biyya keenya Oromiyaa harka Oromootti, Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo uummata Oromootiif dhaabbatanitti galchuudha. Hundi keenyayyuu uummanni Oromoo bakkayyuu harka wal qabannee waliin dhaabbannee waan warri haanolitti wareegamaniif sana gatiitti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko amantiin addan ba'u, Oromoon gosaan addan ba'u, kan Oromoo adda qooduuf tattaafatu haa badu. Biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Biyya Oromoo irratti Oromoo malee namni biraa murteessuu hin danda'u. Kan warra biraanuu irratti murteessisuuf dhidhiibu haa badu jechuun ejjennoo fi galma Oromoo akeekaa dubbii isaan qabsaa'ota onnachiisaa. Biyya baroota dhufaa darbaa nama jabaa Oromoon jaarraa tokko keessatti argachuun ulfaatu daddaftee miliqsitu. Goota kanas kanatu mudatee achi buuteen isaa wallaalame. Iji saba Oromoo Nadhii karaa eegaa afte. Du'ee hin awwaalamne jiraannaan hin argamne. Waan jechaaf akka jechaatu nama dhibe. Jaal Nadhii Gammadaa asin jira jedhee hin dubbanne. Namni isa argee as jira jedhes hin jiru. Tarii sakaallaatu isa eelchee dadhabsiise moo diinatu dhugaa isaa awwaalee bakka deebii hin qabne isa erge. Gaaffii sabaa bara dheeraa. Goota achi buuteen isaa dhabame. Jaal Nadhii Gammadaa sabni si gaafa.